Aggaamii gareen shororkeessaa TPLF biyya diiguuf kaayyeffate qolachuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee deeggarsa adda addaa taasisaa jira. Jilli kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebeen durfamu adda waraanaa Maayisabriitti argamuun miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi humna nageenyaa garee shororkeessaa TPLF'n falmaa jiru jajjabeesseera. Jiraattota magaalattii irraa kan walitti qabame birrii miiliyoona 31tti tilmaamamu meeshaaleen garaagaraa adde Adaanechiin bakka buutota addichaaf gumaachameera. Jiraataan magaalaa Finfinnee tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhachaa jirutti booneera. Itoophiyaanis kan hin diigamne ta'uu raayyaan ittisa biyyaa mirkaneesseera jedhan adde Adaanech. አብረናቸዋለን ብለን ነው ዛሬ በመካከላቸው የተገኘ ነው። ኢሲን ወሊን ጅራ ከና ምርከኔሱ ፊዳ ከን ኢሲን ግዱት ያርገምኔ ኦሶ አስዱፍኔ ኢሲን ይላሉ ባኔ ጉያን ኩን ጋፈ ደርቤኑት ዳጋማ ኢሲን ወሊን ኦሉን ሚራ ገመቹ ነመቲ ኡማ ሴና ገልሜሳ ጅርቱ የሮ ሁንደ ኦሶ ኢሲን ወሊን ደበርስኔ ኑት ቶላ ኤርጋን አኒ ጅራቱ ተመጋላ ፊንፊኔ ራ ኢሲን ፊዴ አካ ኢሲንቲ ቦነኒዳ ኢትዮጵያን አመስ ገደሜሳ ጎቶታ ኡሙ ቀብዲ Garichi naannoo cinaa jedhamutti lammiilee nagaa irratti miidhaa olaanaa dhaqqabsiisuun magaala Dabaarqii fi Dabaat qaxxaamuree magaala Gondor qabachuuf kan kaayyeeffate yoo ta'u, kaayyoon isaa akka galma hin geenye miseensonni raayyaa ittisa biyyaa adda kanatti argaman garicha barbadeessaniiru. Aleellaa addi waraanaa kun garicha irratti fudhateen kan boonan ta'uu adde Adaanech himaniiru. ከሁሉም በላይ ስራችሁ የሚያወራው ቢሆንም በተለያየ መንገድ በሪፖርትም waa hundaa ol hojii isin hojjechaa jirtan argineerra miidiyaalee adda addaatiinis gabaafamaa tureera raayyaan ittisa biyyaa jiraattota naannoo kanaa waliin qindoominaan waan duultaniifidha injifannoo olaanaa kana kan galmeessiftan kun cimee itti fufuu qaba. Raayyaa ittisa biyyaa fi humna nageenyaa birmadummaa Itoophiyaa kabachiisuuf lubbuu isaa aarsaa taasisaa jiru maqaan isaa galmee seenaa irratti bara baraan waamamaa jedhan adde Adaanech. ለሀገር በጀግንነት መሰዋት ህይወት ሰጥቶ ለሀገር የማያልፍ ታሪክ መስራት gootummaadhaan biyyaaf aarsaa ta'uun kabaja biyyaaf lubbuu kennuun seenaa hin darbine hojjechuudha isin carra qabeeyyiidha du'aatiin keessan Itoophiyaa ijaara raayyaan ittisa biyyaa goota keenya. Deeggarsa taasifame kan fuudhan koloneel Nugusee Lawuxee bulchiinsa magaalaa Finfinnee galateeffatanii harcaatota garee shororkeessaa TPLF duukaa bu'uun barbadeessuun injifannoo biyyii fi uummanni barbaadu yeroo dhiyoo keessatti ni galmeessifna jedhaniiru. ለዚህ ለተደረገልን ድጋፍ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። deeggarsa nuuf taasifameef baay'ee isin galateeffanna nuti amma ajaja eegaa jirra ajajni yoo nuuf darbee guyyoottan sadan dhufan keessatti garee badii kana waan isa taasifnu nutu beeka ummanni keenya kallattii hundaanuu waraanaa jira fedhii ummata keenya milkeessinee guyyaan tokkummaan dungoo injifannoo itti ibsinu dhihoodha. Ministeera muummee fi ajajaa waliigalaa humna waraana Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalatee hooggantootni mootummaa hedduun aggaamii Itoophiyaa irratti aggaamame qolachuuf hojii idilee isaaniin dabalata adda waraanatti argamuun isaanii miseensonni raayyaa ittisa biyyaa hamilee akka horatan kan taasise ta'uu koloneel Nuguseen himaniiru. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከአዲስ አበባ ተነስቶ ግንባር ለመውጣት በመውጣታቸው kabajamoo ministeerri muummee keenya Finfinnee ka'anii adda waraanaatti duuluun isaanii gammachuu natti hore ibsuu hin danda'u imimmaantu na hudhe hoogganaa biyya jaalatuu qabna ummata biyya jaalatus qabna humni as jirus kabaja biyya isaaf lubbuu isaa kennuuf qophiidha.